gahee guddaa nama taphatanidha. Aadde Kariimanis nu bira jiru. Mee aadde Kariiman hojii isaanii kana keessatti mee gaheen keessan abbaa warraa cimaa duuba haati warraa cimtuun ni jirti jedhama. Gaheen keessan mee maal ture yeroo isaan seenaa garaagaraa hojjetan kan? إنسان قرآن تفسير ماني في مدينة مسجلا سن أنا اللي قلالي في قسان دي مدخنا سفيرتورا وخير السنين أتي وجتيني قرآن هو سجلا تفسير هنا أكيد gargaaruun ture wajji gargaaree laalee fi bakka isaan deemanii galgala guyyaa ganama deemanii galgala ganama caqasee fi bakka isaan dagaan kan laalee fi gargaaree deemanii sajjalanii galanga waan humnati yaa naman gargaara malee waan kana waan tabaan beeku. Tole waan yeroo sanitti haala mijeessituu fi barreeffama kana akkam dandeessanii isin? Gargaaraan turre barreeffama? Barreeffama khawar beera kana qara'uu nan gargaaru nan caqasaaf katabuu hin danda'u. Tole in caqastu garuu? Barreessanii barsiisanii anan irraan fudhe malee kitaaba isaan barreessanii qara'anii sajjalan san laalee ganama caqasee fi qajeelcha fi deemanii sajjalanii galgala gana ammallee ganama hogga deeman akkasumatti caqasaaf dhaggeeffadhee fi deeman. Tole isinis Saudi Arabiyaa akka turtanidha kanani odeeffadhe karaa Itoophiyaa yoom dhuftan? Ani? Ana imaamata lamaanii keessan jira muharramin dhufe. Isaan erga lubbuun isaanii darbee naannoo waggaa 8 guuteetii jira. San duras waggaa 4 asii jiraataniiti jiru. Yeroo san waliin hin dhufne jechuudha isin? Waliin dhufnellee deebi'an achuma waraqaan tunni badde achitti deebi'ee gizee isaan dhibe masalillee ramadaana baafadheen dhaqee ilaalu olloo jennee amrii rabbii dhufte isaanillee akhiramanii. Egaa akhiramallee egaa akkasumatti innis achumatti hafee egaa amma dhufe. Tole waggaa 2 guutan erga dhuftanii isin? Guututti xiqquma hafee guute. Tole akkamiin gara dhufuu dandeessan? Garan dhufuu anillee xiqqoo harkinillee na cabee isaanillee biyyisillee cinqii taate tachiisunillee waraqallee nurraa dhumte. Biyyuma xiyyattan galaa jee firraa akkasitti egaa asitti on galigaa rakkoorra waan ga'u jee suman gadi alhamdulillah rabbilaan ammallee waan rakkannee rabbiin gaa asitti akkasumas mana kireeffadheetuma akkatti jiraadhee as keessatti ammoo noogaa. Mana intala obboleettii biyyaa tajaajilatti kanatti mana baadiyyaadha galli achi jira. Waggaa lamaan darban garuu mana kireeffatanii jiraachaa turtanii? Waggaa tokkoo fi baatii 8 kan. Tole amma waan ittiin kireeffattan waan dhabdanii fi karaa obboleettii keessaniitti kan mana nan dadhabee gamanni karaa na dadhabee ishmaa wajjin karaa ishiin tajaajilatti baadiyyaa bishaan illee qabu ifallee qabu. Baadiyyaa garamii? 180 jaanii. Tole asuma Adaamaa keessa ta'ee? Karaa baaburaa kanaas akkasitti asitti galee ishii hojii galee amma jira baatii 2 eega qilleensa. Baatii 2. Mee haalli fayyaa keessanii hoomee maalirra jirtu? Alhamdulillah rabbil alamin fayyaan qaba lakkii fayyaa waan dhan hin ciisu fayyaan qaba alhamdulillah waan takka illee waan ta'e hin qabne alhamdulillah kagaaritti hin jira nama dhabe malee nama qaadika nama biraan jirru namni baadiyyaa namallee hin qabne achi kana malee waan takka rakkoo hin qabne alhamdulillah rabbil alamin mana ishuu san keessa jirra. Mana illee argadha jeen kajeelee sanillee argannee barbaannellee itti gahuu dadhabnee ofirraa dhiise mana amma ishee hojii jiraataa jiru. Silaasin deeggarsa manaa akkasiniif taasifamu barbaaddu iddoo jiraattan? Kajeelee deddeemanillee waraqallee katabaa jennee waajjira sanillee dhaqnee mucaa obboleettii biyyaa haree fuudha kanaa wajjin afaan irraa dhabnee deemnee ofirraa dhiifne. Kan biraa deeggarsi akkamii akkasiniif ta'u barbaaddume? Amma of duraaf waan sana? Amma kanaan booda osoo waan akkamiitti isin cinaa dhaabbatanii barbaaddu? Wallaahi gaana waan takka rabbi malee homaan qabnu silaamanallee wajjin argadhee numan fedhe. Mana sanillee arganne malee dhagaa. Waan kana gargaara jecha rabbi malee numaan qabu ijoolleen beelayyan kiyyallee nama waa qabu miti. Akkasumatti an jiraataa turre warra rabbii beekuna beeka alhamdulillah rabbil alamin anama gargaara biyya ijoolleen adaati. Iddoo mana jireenyaatti kan isin barbaaddan? Iddoo mana jireenyaa? Mana jireenyaa waan argadhe sana barbaadan dhabee ofirraa dhiise malee. Dr. Mohammad Rashaad Abdulleeti isaan waggaa
lama dura kara biyyaa dhufanii erga kara biyyaa dhufaniis magaala Adaamaa kanas naannoo waggaa 4tiifis jiraachaa turaniiti jiru. Sanaan booddee lubbuun isaanii addunyaa kanarraa du'aan darbeetti kan jiru. Oromoodhaaf waan garaagaraa hojjetaatii nama turan. Oromoon qubee mataasaa akka baratu seenaa Oromoo barreessuu keessattis kana malees immoo kama amantii Islaamatiinis Quraanas karaa afaan Oromoo hiikuu keessatti nama gahee guddaa ba'achaa turanidha. Haati warraa isaanii immoo akkuma amma dhagahaatii jirru kana yeroo ammaa kana bakkeen jiraadhurree hin qabu. Obboleettii isaanii biratti hirkataniitu akka jiraachaa jiranidha kan nuuf kaasanii. Osoo mana argadhe mana dhuunfaa kiyyaa osoo hin qabaadhe yaada jedhu kan isaan kaasanii. Uummanni Oromoo qaama isaa inni dagatu yeroo garagaraattis hojiiwwan boonsaa garagaraa hojjetaa turameeti kan jiru. Haadha warraa goota tanaatis uummanni Oromoo harka isaa bal'isee fi yeroo umurii isaanii dullumaa kanatti iddoo isaan dugda isaanii itti ciibsifatan osoo argatanii kanaanis immoo osoo bira dhaabbatanii waan jedhu kan dabarsinu. Dabalataan immoo Sheek